Amona bete asli. بلال كم؟ Nagaa fayyuma. طيب الحمد لله. Sheekummaa tana duubaan naa kaa'ee beeksi. Sitti amma warri tiktook kanarratti sheekaaf qeesii nama baay'ee asuma warri tiktook irra bahee fudhata. اي Telegiraama irra waa isin ergee ture. لا لا Aboo adaraa waan telegiraama irraa san laalime. ما تغير. Waatu jira wallahi. Telegiraama irraa laaliituma deebeetumaani dubbachuu naa wayya na fakkaatas amma keessumaa waan dura dubbadhu malee asirra waan dubbadhu miti waliin. اي Isarra telegiraama keessaan si ergeera inshaallah irra yoo rabbi si laafise yoo si bira jiraate ammuma laali nama sanillee beekta. والله أقول $1 نبى بورين أقول أنا بقول سلكي نابلا ناندي تكتي تنا مو لا لا ولا لا يجي أنا سلكي لا لا Waan takka rakkoo hin jiru silkii rakkatiin abbo silkii waan guddaa miti inshaallah hin binna. إيه كابود لا لا يجوا ما في بر أما لا يبرج لك يوم نوته إنشو فتاة Booda keer inshaallah booduma laalee drive godhuuf oofuu fi akka naannaa isin nurra adaba inshaallah keessa laaliitu yoo irraa baate laalee si olii bilbila inshaallah. أي أي Ulfaadhaa galatooma ulmaa gaarii isiniif haa ta'u inshaallah. Saada menargi Saada kam jirta malu adok. Saada minim bay taraje. Wahini Saada. Saada mama kata pakai di baate haathe uwe gata tha intala waji. Nama dura haasawar akka waan inni itti maa jiru bar gorsaa wayii itti haasaa isaanatti tola. Ye waayu hinjira. Waan jedhu san dursee haasaa beekta. Miira keessa minaamin hin garin. Foon haadha koo itti raajii waan biraan jettu godhe. Garmaamu tola. No, gile inni guys jedhu dabiliidha waada. Yoo jedhu. Waa darbaa kaa jetti jalaa waan nolu. Waa darbaa kaayi. Waa darbaa. Eenyu takka sini. Saadaan bar yeroo ta'a beellamaa taphatan nama waraabaatti hin jedhe ofirraa eegi intaloo gidee hojii taphatu miira keessa garin akkasii waraab. Saadaan guyyaa tokko hindii tokko faanan taphadhaani. Jetti hindii wajjin. Isa riikardi godhee afaan hindii ta'uu gomaate. Gimmitidha. Gashimee Saadaamin gashimee. Saadaan ergadhu. Waay turte hayya. Yen Dubai ture amma erga achi deebi'ee booddee balaan konkolaataan na mudateeti wilchariidhaan deema miila koo lamaa fi harka koo bitaa tokko dhabeetan jira. Jiruu keessatti miti jechuudha ka jiraachaa jiru. Kanaaf ani isinitti har'a carraa qabeettidha akka carraa ta'ee guyyaa baay'een nan barreessaa ture guyyaan ilmi namaa kan lama beeta takka ta'aa fi takka immoo itti ta'a. Networkii qabe. Adam. Hadir. Nagaa. Ijoolleen guutuun dhadhaabnaan barannoo jedheeti. Yaa mucayyoo garaa nama nyaatti wallahi. Nama rifachiifti. Neetworkii baasee na fakkaate. Networkiin baasee.
Rabbi waa wako. Wala tureeyo. Network qabay. Silaaso waan mara shiroonya tulle argatte barara tureeyo network. Nunni kakkatti barbaade babaade nama rakkataana torar kisukun jira. Nama miskini rabbi birri isaa fidee kennaaf. Wallahi jolle mudii taraatu yaa'ima barbaade. Wallahi nama rifachiifti mucayyoon. Eza jirte mee amma network baate burtukaan bakka waa network jirtu seek. Deebisiin kun namni gargaaramu qabu nama akkana haphiniirra uumame kana sii galee baay'ee tokko nama rifachiisti. Burtukaan yoo as jala jiraate bakka network jiru seek. Saadam ollaa warra abbaa bakkulee jirta. Banna reedii kiyya jirta akkami ati sadaffaa yoon fuuta. Waan koo. Eega jirta. Eegaa jiraarra duubaan guddoo malee fuutu rabbi nu erge. Ilaha illallah raajeta. Raaje raachuu. Biiftuu yoo isin deebite maqalchi biiftuu. Biiftuu sabriyee. Networkii qabeera. Yoo isin deebite ol argita. Tirirantii nadha bannaatin yeroo dheeraa wal argineen beenu na cufe. Amma himachuu dhufe anu. Walitti maasi cufe isa galchinaan jedheeyyu. Raache saadamiin galcheen dubbiftu. Saadamoo. Jirtaa raache. Akkam my brother. Brother wallahi nagaa jira akkam jirtaati baga gammaddellee dhugaa rabbii obboleettii teetiin wal arguuf duraan dursee na cufte malee. Maalidha garuu dhaatii paisaatiin ani mana kootiin baane akkamitti akkas xaalxaala godhe. No xaalxaala goote. Iftaanii kooturee barbaachise. In beeytaami walii dawwallee turre neetworkii gaafa tiiktookii sana achumaan dhabataate nalleen gaafa inni cal'istee nan bakka qallichi kun biizii jedhee si dhiise bara. Yogga saasuun achi booda garuu badde yogga. Si dhabe dhugaa rabbii yoom qabda tapha? Eerri biizii gootee dhiisimu qaatatti bilbilti. Itti dawwalan. Tama nyaatu addaan wallaale qallichi. Itoophiyaa. Guys, mucayyoo ammaa san mee namni shanii namni kuma lama kuma sadi ergitaniif. Akkaawuntii Kuma barreessa. sadi. Raacheen itti hageessu. Akkaawuntii barreeffadhu jedheen. Maaliif? Raachuu sirratti ergaaf itti hageessu. Yoo isin deemuu hin dandeessu. Maaliin argee geessaaf Rakkoo lakkoofsirra buna kaayanii keessan itti barreessanii mi shiggiraal. Waanuma guyyaa lama baatii matakkaa lama kiraa manaa kafalat. Uuma ittiin dalagattu uuma xiqqoo waan akkasii yoo gargaaran. Irratti waxxanfatte namni rabbi laaffisee fi gargaaraa beekta. Keessattuu namni biyya hambaa ture kun walitti garaa jiraatu viidiyoo dhuunfama keessatti waraabbatta. Dolaara 300 jette takka Riita dhugaadha. Doolaara 30 moo 300? 30 jette. 30 asli ija gargalchitee uffatte ganama. Kanaadaa jirti gaa. 30 jette sunuun iyyaadha. 30 jettee Kanaadaa jirti nuti Namni dhugatti niyyattaniif adaraa namni akkanaa gargaaramuun beeyta garaas nyaata nama baqattummaa keessa ture. Dhugaa rabbi namni waan iyyadhaaf marti keessaniyyuu. Yaa san akkaawuntii isii odoo dandeettee fidattee taqqaba. An akkaawuntii kiyya ka Itoophiyaa irraa birri 5,000 qaba amman galchaafi. amma intala waan olleen furatiin nu jalaa baatee bar. Ishi nurra erkan akkaawuntii raachee irratti erganii. Dolaara 50 laal sila amma diyaasbooraan lama dolaara 80 arganne jechuun 50 30 ta'e 5,000 50 biraa seenaa wayne hin gargaaramti ture mucoon sira. Yaa dhugaa rabbiin gargaaramti beeyta amman gargaaramti seeran. Ani akkaawuntii irraa ka qabu sani ammuma tana tiraansfer godhaaf. 5,000 sargi irraa si hafte. No jechuun akkan cufamneef keessa kaayee akkaawuntiin biyya Itoophiyaatti birrii nama saamanii achi keessa kaa'uuf beeyta. Sargii kamirra. Asli. Sargi yoo biyya galtee fardaan godhan. Dhiis waan akkasi. Ana magana raachee anu wal arguu fedhaami biyya deemee raachee wal arguu barbaade abboo qaallichi ol na darbee dhiise. Wallahi. Wallahi wal arguu. Bilbileefi. In bilbilaaf jedhee dhiise. Ol na darbee dhiise. Ayet. Faranti. Beetum haftuu sigala.
Urjisha. Reedi maan kun koo guyyarraa jaartii fuudha rabbii jedha an amma isa ulfaayaa sodaadhaara reedi. Urji. Hi Dr. Akam. Amishu. Visit Ready Saddam Rachu ko Akam Fayasin hundino Rachu baga gammadde. Ani khanin olgal accounti si gaafachuu fi in qabdu jettanii mi? Isi yuudhamne mala. Eenyu gargaaruu dandeenya nama amantuu jiraate raachuun dandeessu nu godhe gaarii ture isa erguu ni dandeenya. Bakka isin jirtu beeynu. Maal goota beeyta raachuun dhugumatti mucayyoo tana gargaaramtu raache. Yoo raachuu irratti walitti qabdanii kan barbaadee fida ka bakka isin jirtu naa barreessiti maqaa isitti barreessa yoon inboxii din barreessa baran akkana kaayatu inboxii tokko sodaadha malee maqaa isii ergee booda inboxii ilaala dhaqe. Bakka laali anne screenshot hin dhadhin. Nu hundinuu islaama gargaarsa qajeeloo gargaaramte hedduun gadde gaafaanis burtukaanni shantama jaatama koore badakka arginee fi hin dalaga. screenshot ta'ee jira asli burtukaanni gaatu jedha maqaan isaa maqaan ishee. Burtukaanni gaatu maal jedha akkas. Eessa jira? Screenshotiin awwala dhaadhaan akkanumaan keessaan waan godhuu fi barbaade awwaluma. Okay. Edda nama akkana keessumaan wallahi namni niyyate gargaaruun bareeda na arganii osoo hin taane nama baay'ee garaa si nyaatti. Nama baay'ee niyyate kun ol barsina. Finfinnee jirti. Burtukaanni gaatu. Beekorkiitti jechuun aaraa jirti. Cheeritti haa godhanii yaamanneen yoo dalagee paasentu. Burtukaanni gaatu namni beekanitti dawwala. Adaamaa jirti. Oromoodha. Oromoodha abdisha. Hospitaala jirti jedhanii. In soba yoona kun ufumaa jedhe. Nyaatu edhaa bar. Maallaqa miskiina nyaatu edha. Deebite. Oh deebite. Burtukaan eessa jirta? Adaamaan jira. Viidiyoon badiin akka neetworkiin sin baafne. Akkaawuntii qabda akkaawuntii baankii. Eeyyeni. Himadhu as qabaa fi koomentii jetti meeqa? Screenshot dhoyna. Eshi takka. Nigdi baankii qabda akka komershaali. Nigdi baankiin qaba. Ayyee natti. 1,000. 1,000. 600. 600. 92. 92. Duwwaa 7. 7. 94. 94. Akkana akkuma tokko dhibba. Akkana laalladhu. Ka luulaan barreessite kana? Koomentii jalatti ilaali kun. Okay. Maqaa keetti galchina burtukaan ja'a akkaawuntiin ta'e. Burtukaan nagaatu jedha. Burtukaan nagaatu damsee jedha. Ati eenyu turte duraan? Dubaayin ture dhaloonni koo Arsiidha. Dubaay waggaa 4 fi 6 kanattan hojjedhee gara Saawudii nan deema jedhee oduma iqaama hojjisiisee achitti nan hojjedha jedhee utumani prosesii irratti jiru maatiin gara Salaalee jiranii achitti gara sitti odoo deemaa jiru sulultatti balaan na qaqqabate. In garagalee konkolaataan oduma deemaa jiru. Guys, adeemsane burtukaan nagaatuu jedhamti. Waggaa 4 biyya Arabaa turte. Amma harkaa fi miila silaam sheemoo si caccabde. Spinal cord damage dha. Spinal cord ni
miilli koo harki koo bitaan immoo isa wannoo kanatu luqaa'ee hin deebine bakkeetti yaamuramu naan jedhanii turanii hin cabeessi hin buqqaa'eessi wannoon hin jira maasrajjaan yaalaa mana yaalaa hin jira isinifan ergaa yoo barbaadan. Maki ol harkisi. Amma akkaawunti arganne viidiyoo bahe yoo barbaadda isii qiitaa jedhin kaaslee achumaanuu ajirii dalagan. Yoo baaseen illee agasii nama tokko viidiyoo abbaatu jedhaara. Warri moniitara maki ol harkisa lakkoofsa tokko barreessaa jirti silkiin kiyyachaak ta'e. Viidiyoo bahe akkaawuntii kee ijoolleen qabatte waan ta'eef abbaa rabbi laaffisee haa gargaaru. Ash. Makiin illee barate lakkoofsa tokko yookiin ilillee ol darbe. ergee fi raasen. Intalli teessanillee dhufte in turte ati amma bilillee guyyaa biraa kootu. Qaata si barbaada gurbaan keessan jecha barbaada. Gaawataa turre waliin turte amma gargaarsi lama. Borgoona akka. Kinooti suuraan duraanii koo. Ka dur gaafa fayyaa qabduuti. Eeyyeeni. Abbaa manaa qabda? Lakki ani waggaa 17 deeme. Achi deebee garuu wajjin jiraanna jenneeti gaafa balaan konkolaataa mudate sanii soliin balbala keenyatti dhaabbatanii jiraniyyuu ganama innis silaa miilli kooyyuu nagateera ka akkamitti innis achumaan bade. Okay, ati balaan kun si mudannaan abbaan manaa keessi gate? Gaa'ela goone garuu gwaddanyuma kiyyaa walumaan jirraayyuu eeyyen. Jaalalle. Amma eenyuun bira jirtanii ati maatii bira jirta moo mana kireeffattee kan samaanni ka'ee nuti ka jala jirtu kun mana yaalati? Lakki mana yaalaa miti. Mana gandaa naaf laataniiti mana gandaa keessatti jira haati koo jirti haadha kootutu na deeggaraayyuu ishin na jalaa boqatte ergasii rakkinni cimaan kanatti wannoo jedhee jechuudha malee haati koo ni jirti duraan. Rabbi nama gadhiisa. Please nama kuma lamaan as jirtanii argaa jirtan mucayyoon kuni akkuma nama kamiitu akkuma keessan akkuma keenya akkuma anaaf isinii kana dalagachuu biyya ormaa deemte mana arabaa keessa waggaa 4 dalagatte jireenya fooyya'aatti birrii guddaan riyaalaan dalaga jetteetiniin achirraa gara Suuriitti osoo deemtu konkolaataan garaan galee daamee ta'e kun argaa jirtanii. Harki paralaayil fite kaachaan umoo kamin kaachaan sanii? Bitaa kana bitaatu kunis hodhaadha kuni baqan kon tuufatu sindiriirus kana caalaa kuni baqa. Miilli hoo? Kuni lafeen kun asirraan bahee lafeen kun immoo garanaan bahee. Miilli hoo? Milli homaan dhagahusi homaa wannoon jedhusi baqa paralaayiziidha homaa wannoon naaf hin jedhu. Argaa jirtanii biliis obboleettii keenya kana harkii fi miilli daameejii ta'ee soo kanaaf abbaan rabbii isin laaffise namni dandeettan jechuudha namni dandeettan akkaawuntiin isii 1,692 duwwaa 794 burtukaan nigaatuu damissee jedha waan qabdaniin 500 2,000 sanii olille hunda dandeettanii bira badha namni 2,000 yoo darbitanii isii fayyaduu danda'a
waan qabdaniin bira dhaabbadhaa obboleettii keessan karaa durbaa qophaa'u bara kakaleessa akka kenna fayyaa qabdu uf jijjiiruu biyya ormaa tara deemaa turte amma mootu qaamaa miidhamteetiin manatti galte waan qabdaniin bira dhaabbadhaa hundi keessan yooma qabdaniin bira dhaabbadhaa please. Rache beita ati mai dabran dai ne afiyal jisu walin beita ni Rache nam beka Infinite ai teman du bisi mana isam beitu sadami fir imbel maka du bisena tinimin ka maka jaran du bisi maqaan dubbise akkanumatti as nalaalaa deebise hin beeytaa raachee laki saadamii fi raacheen nam beeka gariin amma dhiyoottan bane tiktookii agasmara wannoon jedhu hin beeku okay saadamii hin beekte jechuudha saadamsi beekte ergite saadamamnu birrii 5,000 si erga bakka si jaalata inni baay'ee rifate wannoo ati akkana ta'uu argina Tuga. Jara kenna comment jara deemtaniin boo'inaatiniin yoo dandeettan akkaawuntii qabaadhaatanii gargaaranii isin gargaaru. Mee waadaa moorii reefseentan qabatanii akkaawuntii qabatanii akkaawuntii qabatanii. Ani screenshot godhadhee hin jira. Okay, thank you Urjiyya. Maatii fi Nasraan Gursum as jala jiran yoo galchite isaan namni isaan jala waan seenuuf jecha an jalaa hin gabbu'aati uummata beekama qabu galchiti namni haa walitti qabamuuf namni walitti qabame kanama kunuu nama kanuma namni kuma lamaa kunuu gaala ishee kana gargaaru ergadhaa yoo seenuu barbaadan gahetti namni gargaarani mucayyoo tana namni kisiif maaliif gargaarani maqataa keessa turte waan ta'eef akkuma keessan harkaa dhabanii taa'u keessattuu ijoolleen mana madaamii mucayyoo kana bira dhaabbadhaa namoota biraayyuu rakkoo biraatu dhaabbatanii waliin rifadhaa akkuma isin amma aramni yaa shaqaala yaa kaddaama yaa binti yaa maarra isin hin jedhaa jirtu kana akkas jedhamaanii arrafamaa kaawwiyyaarra dhaabataa turte gubataa turte araba booda raftee araba dura ka'aa turte waggaa 4 guutuu jechuudha isinitti dhagahamuu qaba keessattuu ijoolleen mana madaamii deebi'aa barreessaa ijoollee waan biraatu dhimma isin ilaallattayyuu deemtanii waan qabdan fixattanii gargaartanii obboleettii teessan takaleessa akkuma keessan kushiinaa madaamii keessa dhaabbataa bulte ilmoo madaamii irraa fincaan dhiqaa turte madaamii nyaata dhiqaa turte nyaata godhaa turte meeshaa nyaataa dhiqaa turte hundi keessanuyyuu bira dhaabbadhaa wallahi hundi keessan wal bira dhaabbadhaa wal bira dhaabbanne eenyu isin bira dhaabbata garuu akkaawuntii ofirratti qabdanii yoo ofirratti qabdanii dhiiftan rabbi isinitti argu maaliif baay'ee akkanan ergatanii yoo dandeenye dhiisa yoo dandeettan amma kun haqimii qabuun tana hin jedha taammotu waan hin dandeenye hin godhu annamallee gargaareen beeku garuu tana nama rifachiifte akka carraa nu dhaqqabatte dhugaa rabbis akkaawuntii as jala barreessaa warri barreessitan immoo screenshot godhadha warri gargaaru eddan ila imimmaan sobaa olii ba'uun baay'ee jira beekta bu'aan qabu imimmaan sobaa olii ba'uun bakka shaangulliitti darbitusa yoo birrii kuma takkas taate bu'aa qaba waan ta'eef akkasitti akkaawuntii barreessa. Salaam alaikum. Salaam. Jirta akkam? Naarawatti nagaa nagaa ta'e. Obboleettii ta'e tana gargaaraa jirra birrii qabdaa ergif. Hin ergaa fi nagaa nan gaafatture. Meeqa ergita? Kuma jaha Itoophiyaan galchaas. Akkaawuntii qabattee itti madda akkaawuntii. Naa keessa. Assalamu alaikum akkam oltan hundi keessan ijoollee Oromoo fi warra gastii gubbaa jirtu maal taateeti naaf himime
Timadu burtukaan. Ayyee si erga fati. እሺ እኔ ብዬ አረባን ቱሬ ብዬ አረባ ወጋ አፍሪፍ ጃጃ ኤርገ ደለጌን ገረ ብያ ዴቤተን ዱባይ ነው አላይ ሻርጃን ኤርገ አቺ ዴቤተን ሞ ገረ ሳውዲ ኢቃማ ወጂሲሴተን አጭተን ደለጋ ጀዴተን ኦቶማን ፕሮሰስ ይረት ጅሩ balaan konkolaataa na mudateeti miila koo lamaanii fi harka koo tokkoon dhabeetan jira amma kino wilchariidhaan deemaa jira kana kino kanatu na mudate isin birattan dhaabbadhe ishii ka duraanii kana suuraan koo duraanii Rabbi si haa fayyisu wallaahi laazim. Amin obboleetti to. Amin. Akkaawuntii maxxansaa ijoollee warri akkaawuntii irra qabatan sun koomentii irratti namni akkaawuntii argataa hin jiru bar. Akkaawuntii isii deddeebi'a barreessaa fi abbaan rabbi itti laaffise gargaaruuni. Gastii kee guddisi doktor yookaan yaanna raacheen barreeffataadha lakkoofsa. Addeedinaa ta'uu dide. Maaliif? Naante akkaawuntii barreessaa yeroo tokko tokko akkaawuntiin dafee hin ba'u beektanii. So akkaawuntiin deddeebi'a barreessaa namaan mul'attu yoo wannoon jedhe. Guys, family kiyoo jiraatan lakkoomsa tokko tuqamee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتان أمتوكو؟ ويو بليتي تينيا ربي سيافا يسو باينا مغاديس سيبرز الروان دندين إن شاء الله بشرية. أمو مهم تهوان نيت. family kiyoo Guddaa jiraatan. galatooma. Maal seetan? Maallaqaa dirqama. Mamaan isin hin argatin. Abshir. Guys, mee waan dandeessan amorri family maakeetan lakkoomsa tokko ituutan maaliif niiraa Itoophiyaa qarshii 500 hin taane hundi keessanumee waan dandeessan irraa niyyadha. Haadha jechuun biyya jechuudha wallaahi haatiin booyin haatiin rakkatiin addunyaa tanarratti haadha rakkattu rabbiin nama agarsiisi wallaahi waan dandeessame qarshii 500 maan taane 300 illee maan taane waan dandeessan irraa niyyadha waan xiqqootu waan guddoo ta'a. يا أصلي خيانين بنا قوي فرادي مجرد كشون نافي قبودا. No manadir akkan matti fataa jedhe afaanumaan ergaa dabarfadhu waamara komara itu video. Eko nama dhuunfati bare oma itti yaalamtu homa nyaattu fi oma itti jettu gochuu fi dhama waan agas hunda cinqanii kaa'annu jedhani. Jeequmsi sagalee isiniin dhageema? Akkaawuntii jaajiraa jedhanii akkaawuntii kee hima dhufu kan. Maal jetti? Tole. Nuut godhadhu. Burtukaan akkaawuntii gadi deebi uummatatti himi akkaawuntii yaa jiran. Sammuu qabdu. Uy, amma sammuun nadide agasmara amma baay'ee tokko sammuun ciccikame duraan illee bayeessayyoo amma dide kuma tokko Abadhu naafi 1,000 dhibba 600 92 92 duwwaa 7 94 94 dhageettanii qabattee naafi akkaawuntii jedhani. Kun 1,000 600 692 duwwaa 794 burtukaan nigguu damisseeti Itoophiyaa nigdi baankidha. Amma amaliyyaa ta'uuf immoo yaalamtee abdii irraa kutte immoo gargaarsi kee maali yaalli kee maali jedha doktorri maal siin jedha.
Ani beita gargar wano hamaliya addaan kuteera isa mana yaala addaan kuteera physiotherapy namna kana wano jedhinaan jedhanii turani isa addaan kuteera na yaalchisaa jedhe akkanatti maalinni ani waan harka qabu kayitti hojjedhe mati qotiloowwan maatii kootii illee kadhume na yaalchisaniiti beekta garuu hin fayyinee fi yookaan immoo dhaabbadhee deemuu hin dandeenye san maras fixaniiti dhaabbachuu hin dandeenye garuutu amma nu dubbuudhaan jira birutti immoo rakkadhuun barbaadu beela'uun barbaadu. Amma jechuun gargaarsa abdii kuttee jirta amma. Mana yaalaatiin moo? Ani waanuma itti hojjedhee ofuun itti bulchuu yoo argadhe waanuma asfaaltii irratti wannoo jedhee yoo itti hojjedhe malee ammas baay'ee nama rakkiseellee akkanatti mana yaalchisaa jedhee hin danda'ullee beektaa baanii gaafachuun wannoo kennaa qaba akkanatti jedhanii kana naaf godhaa jedhanii nu kennaa qaba garuu waanuma ta'e odoo erga argadhe nan yaalama namni na yaalchisu yoo argadhe nan yaalama garuu akkanatti na yaalchisa immoo akka ta'anii gubatanii hojjetanii naaf erganii nan beeka waan ta'eef ijoolleen biyya Arabaa isaan akkanatti cinqee wanna gochuun barbaadu beekta garuutu asitti immoo waanuma xiqqoo yoo argadhe bakka hojii hojjedhee tan amman duule ofis balleessa jedhee tan yaadeen beekta garuu asittis gubadhee tan achittis gubaadhaaf kiyya beekta haati koo kophaan guddistee ishiin deggara jedhee tan waggaa umrii koo kafaan biyya alaa bayanii daa'imammaa kootu wanno jenne yani akkanatti illee kubicha waaqni carraa maalii akkanaaf kenne garinni isaan badiin garuu Mai raya hukum gowon mal ko mai doktor imam Rabbi baay'ee namatti dhagahama beekta wanni si so osoo danda'ame ilma namaatti jireenya addunyaa kanarraa abdii kutuun qabdu sagantammaa yeroo biraatitti wayiitu qabamee fi yaalamte yoo abdiin jiraatte obboleettii keenya namni akkatti kana argaa yoo dhugumaan garaa jabaate namni hamaadha wallahi mallaqaami kana fayyisuu danda'u wallahi nama fayyisa taanaan namuu qabuun osoo gargaaree sagantaa qabamee fi gargaaramte hojjettiin kun natti tolti dhugaa rabbi amma abdii kutattee uma nyaadhu jette baay'ee tokko nama dhagahama beekta namni hundi obboleettii qabaa dhaqabna wallahi mimmaan tuna qabe dhugaa rabbi fakkeenya amma oromoon si yaalla jette yaalaaf mallaqa meeqa si barbaachisa akkana jedhanii amma ani erga balaan na qaqqabate tureera beekta akkana jedhee amma yookaan mana yaalaa deemee yoo laallamee yoo malee akka haarawatti bara 2005tti balaan qaqqabate isin jeeqa sagaleen balballi koo karaa dura baajaaji minaamin intara ifama guddaa isiniin gaafadha. Inna ani bara 2005 balaan kana qaqqabate bara 2005. Haati koo immoo gabbara 2008 boqotte. Ergasii asii dhabaqa wanti hunduu ka dhaabbate. Amma haati koo jirtutti mana yaalaas deemaa fiiziyootiraappis wanno naan jedha amma garuu wanta hundaa dhaabeeti inuman jiraadhaa jira. Waggaa 11 jechuudha. Amma paralaayis ta'eetuma harkaaf miilillee fi hafe malee akkatti kiraanchiin sochootee yoo mallaqa argatte dalagachuu hin dandeetta jechuudha. Neetworkiin na qabe moo? Ani namatu ol na kaasaa ani danda'een ka'u asli. Danda'een ka'u namatu na kaasee wilcharii irratti na kaa'a. Wilcharii irrattis na kaa'u nama ka wilcharii irraayis na baasu nama danda'u ani ka'e. Maallaqa yoo argatte maaliin dalagachuu dandeettare?
dalagaa akkamii dalagachuu dandeetta? Amma dalagaa akkamii dalagachuu dandeetta? Odo wannan an jedhe bakkee gabaa yoo argadhe bakkuma suuqii odo wannan jedhe wilcharu namba achitti wannan jedheetan haala mijeesseetan achittiin hojjedheetan wannan ofani jiraachisa beeta gizuma hunda ani sanuu ittuu hin danda'u beeta nama taaneef kennumtu kunu nama taaneef kenne danda'e iyyuu bishaan oobadhee bishaan na dhoofessaa nama hin jenneedha. Guys, please mucaa kana waan qabdan hin dhaabadha. Waan qabdan hin dhaabadha please. Wallahi waggaa kudha tokko almost ergasii egaa dagaa kudha. Asli sagaleen koone dhaga'ama Asli Muhammad. Yaa dubbata. Okay, Asli akkana goona umaa wanti amma akkam goona gargaarsisuu qabna mucootana maaliifi waan uummanni keenya waan hawaasni rakkoo kanarratti garaan jabaatu ni gargaaranii shakkii irraa hin qabnu. Asli sagantaa qabnee fi haa gargaarsifnu uummata Oromoo bal'aa gargaarsisna sagantaa haa qabnuu fi ijoollee sagantaa ta'a qabnee fi gargaaruu qabna. Kanatti wanti isin gargaartu hin jirtu. Sagantaan uummanni itti yaadanii guyyaa sagantaa isii gargaarra. Karaan deemu jira. Guys, waan qabdan akkasitti akkaawuntiin isii 1,692 duwwaa meeqa tureeyyuu? Akkaawuntii kee warra amma dhufe fira deebiitti madhu. Akkaawuntii kee